Waa malee gaarra soodii fooq baga injifattee baga irra aantee baga gammannee baga gammaddan jedhamee guyyaa har'aa fuula miidiyaa kanarratti namoonni baay'een fafacaasanii yookaan namoonni eegasii waa hidhuma taphaatu hin beekne yookaan waa taphaa maxxansanii hin beekne anuma dabalatee fuula miidiyaa kanarratti gammachuu isaanii akkasuma taphataa biyya Suudii suuraalee jaraa faffacaasuudhaan baga gammaddan jechuudhaan baga irra aantan jechuudhaan fuula miidiyaa kanarraa oofamee yookaan akka addaa wayitti kadeemsifamaa jiru kun tarii namoota baay'eef maaliif akkamitti akkas ta'e maaf immoo akkas ta'e jarri kun maaliif adda ta'anii yookaan mootu Oromoo maaltu galche keessaayyuu Oromoo Islaamaa maaltu waan kana gammachiise waan kanaaf maaliif harka dha'u namoota baay'eetti gaafii ta'uu danda'a. Egaa waan kana irratti anis waan nu gammachiise yookaan waan akka waan kana ho'isnu irraa dubbannu maxxansinu taasise keessaa wantoota tokko lama jechuu barbaadeetanii ani akka mataa kiyyaatti baay'ee tokko gammadee dhiifama nagaan dagannee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkasuma ilmaan Oromoo shema harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni peejii kiyyaa fi chaanaalii kiyya Wazir Abbaa Maccaa baga jiraattan baga saatii kana geessan isiniin jecha egaa har'a guyyaa har'aa baay'ee gammannee yookaan baay'ee takka waa'ee taphaa har'aa kanarratti waan hedduu jedhaa waa hedduu poostaa akkasuma daawwachaa turre tapha Suudiin irraa Arjentiinaa waliin Qatar kanatti taasiftee irratti egaa Suudiin injifatteetti waan kana irratti maaltu nu kakaasee yookaan akka dubbannu nu godhee nu ajaa'ibe tasa nu dinqisiisee nu dhiisuu dide ka jedhuufi ani egaa akka kiyyatti wanni waan kana adda natti ta'ee yookaan na gammachiisee irraa dubbachuu na geesse jalqabuma waan hin ta'a jedhamnee yaadamne tokkotu ta'e waan kana nu warra kaan miti jarumti taphachuu deeman kun baay'ee of shakkaa inni injifanna jedhanii baay'ee agas yaadu moolaarii hedduu qabu jedhee yaadu egaa namni waan hojjetu keessatti waan deemuuf egaa nama injifadha jedhee haa deemu malee waan kana immoo amnaa jedhu sodaan keessa jiraachuutu mala. Maaliif biyyoonni Arabaa kun akka waan dadhabaa ta'an akka waan booda jiran wayitti ilaalamu uuma hundarratti keessumattuu waan taphaa kanarratti jechuudha uumanu jechaa jiru uuma namni baay'een jedhu jarri illee waliin jechuus danda'u of shakkuus hin danda'u jechuudha. Wanni kun hin ta'a hin injifatu Suudiitu injifata jedhamee hin yaadamne inuma ta'a jedhamee namni yaade hin jiru ammoo wanni kun hin ta'ee hin injifatani gaafa jarri hin injifatanuu nu ajaa'ibe jechuudha. Maal kan nu ajaa'ibe jara sana osoo hin taane jara sana qofa osoo hin taane dandeettii rabbii yookaan hojii rabbii kana jechuudha. Maaliif waan namni hin ta'a jedhee eegutu ta'uu afa jechuudha. Waan namni hin ta'u jedhu yeroo baay'ee hin ta'a. Waan namni hin danda'amu jedhee ilmi namaa wal sodaasisee yookaan hin ta'u jedhee jala muru tokko taasisee nu agarsiisa rabbiin jechuudha. Kanaaf tokkoffaa hojuma rabbii kanatu nu ajaa'ibee waan hin ta'a jedhamee hin yaadamne taasise. Waan isa silaan danda'a jedhamee dadhabsiisee isa hin danda'u jedhamee moosisee jechuudha. Kuni hojii rabbiiti nama ajaa'iba. Kanaaf kanatu tokko nu ajaa'ibee lammaffaa ammoo uummanni kuni hin tuffataman akka tuffatamuutti ilaalcha gadaanaa wayitu jaraaf qabama jechuun taphattoota Arabaa kanniiniif numa dabalatee jechuudha akka jarri dadhabaa ta'anitti ilaalla jechuudha. Jarri sunis jarri waliin taphataa turanis biyyoonni biroo biyyoonni guddatan biyyoonni akka Awurooppaa Ameerikaa kunniin jarri Arabootaa kun nu injifatu jedhanii yaadan ni tuffatu jechuudha. Gadi ilaalamu jechuudha. Nuti ammootu hawaasni Oromoo Muslimaa yeroo baay'ee namoota tuffataman namni Muslimaa silmayyuu jalqaba dirqama waan kana beekus waan kana fudhachuus waan kana jaallachuus qaba. Nu jalqabuma nama dhiibame nama jibbame nama tuffatame nama dadhabaadha jedhame nama gadaanaadha jedhame bira dhaabbachuu jaallanna waliin illee dhaabbachuu jajjabeessuu sappoortii godhuu waan kana hin feenallee hin beennallee hin jaallannallee jechuudha. An akka mataa kiyyaatti waan akkasii kana waan namni ol fuudhu waan namni dhaadheessu waan namni jabeessu waan beekamaa namootuma kanayyuu namoota beekamaa bira dhaabbachuu hin fedhu namoota dadhabaadha jedhamu namoota gabbu'aadha jedhamu namoota humna hin qabne bira yoo dhaabbadhe natti tolaa jechuudha. Kun ammootu akka amantii keenyaattis nama namni tuffatee yookaan jibbee yookaan dhiibee yookaan gadi bu'aatti akka gadi ilaalcha gadi bu'aa qabu sana jajjabeessitee yoo bira dhaabbatte irra gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf jarri kun ni tuffatamaa turan gaditti ilaalamaa turan tuffatamaa yeroo hin jedhu nama kamuu ta'ee yookaan jarri kun sadarkaan jira sadarkaa tuffatamu ta'ee osoo hin taane akka jara sanaatiin wal qixatti ilaalamaa ture. Namoonni baay'ee fuula miidiyaa irratti waa hedduu maxxansaa turan. Jarrumti kun akkamitti jara kana waliin taphachuuf deemu akkamatti walitti fiddanii akkamatti walitti dhiyeessitanii jedhanii waa hedduu dubbachaa turan jechuudha. Isinii galee kanaaf gaafa jarri kun injifattu baay'ee tokko nu gammachiise jarrillee baay'ee tokko gammadanii waan hin ta'a jedhamee hiyyaanni tokkotu ta'e waan ta'eef
gammachuu ajaa'ibaa qabu nuti illee baay'ee gammannee jechuudha. Kanaaf dabalatas immoo jara hinjifatameerra jaruma hinjifatetu nutti taanasii jara waliin waan gaarii tokko qabna. Wanti nu waliin qabnu tokkos amantaa bareedaa ammas halaabaa jaraa sana waan jarri qabatanii deeman sana waan jarri uffatan sana baay'ee jaallanna. Waan jarri yeroo hinjifatan ol kaasan yeroo kamuu qabatan santu nu gammachiiftee yeroo hedduu suuraalee jaraa alaabaa jaraa akkasitti poostii goonaa jechuudha. Kanaaf jalqabumaayyuu ilma namaa waa hedduuf jaallatanii waa kan adduu keessaa waa afuriif ilma namaa tokko jaallatan yookaan gargaaran yookaan bira dhaabbatan jechuudha. Waa arfan kana keessa amantaa walitti qabaachuu, biyya walitti qabaachuu, sabaan tokko ta'uu namummaadha jechuudha. Jara kanaan amma biyya walitti hadhabnu malee, gosummaa walitti hadhabnu malee amantaa bareedaa kana walitti qabna. Osuma kun hafee immoo namumatu jira jechuudha. Kanaaf jadi kun Suudiin kun har'a hinjifachuu tapha kana hinjifachuutti baay'ee gammannee turre. Wallahi an takkaa taphallee hin deeggaru warra taphaa kanallee baay'ee addaan baafadhee illee hin beeku baay'ee illee fuula miidiyaa kiyyaarra takkaa maxxansee hin beeku. Akkuma namoota baay'eetu namoota takkaa waan akkasiin hin hordofne waan akkasiin maxxansineetu har'a maxxansaa jira jechuudha. Maaliif wanni kun akkuma namarraa waan tokko tuttuqe waan nama ajaa'ibuu fi waan nama kakaasu waan akka deeggaran nama taasisu akka jajjabeessan akka gammadanuuf nama taasisutu jira jechuudha. Yeroo taphni kun eegaluurraa kaasee hordofaa ture. Isinillee hordofaa turtanii ni beektu. Yeroo jalqabaatiif Suudiin baay'ee agas galchuuf yaalaan turre itti galfama jedhamee yaadamaa ture ittillee galee gooliin tokko galee ture goolii 3 ture boqonnaa ture daqiiqaa 45 keessatti yoo dagachuu baadde daqiiqaa 45 taphatame duraa keessatti tapha duraa keessatti jechuudha tokko goolii masirrii galee lama ka dabalataa goolii 3 ture sila dogongora ta'ee haqame jechuudha sila goolii 3 jara sanatu galfata Suudiin boodallee yoo galchan goolii 2 jaruma sanatti injifata ture garuu boqonnaa dura 3 galchanii lama dogongora lama sirrii waan hin taaneef tokko qofa qabu turan jarri jechuudha. Boqonnaa boodatti deebi'anii Suudiin lama galfatanii Suudiin akkasitti injifatan jechuudha. Isinii galee hojii rabbii. Jarummaan sun iyyuu in injifatamna jedhanii yaadan maaliif agas galfatanii agas yaaliitti godhaa jiru waan ta'eef numata injifata jedhanii yaaduutu malaa in yaadullee nutillee Suudiin ni injifatti jennee yaadne akkasitti rabbiin injifachiisee baga gammaddanii dhugaa rabbii waan nama gammachiisu kanaaf baay'ee gammannee jirra. Egaa yoo maalillee ta'e jaruma kanatu nutti taanaan jara kana irra waan gaarii waliin qabna yookaan irra nutti dhiyaata jedheetan amanaa jaruma kana deeggarallee baay'een gammadellee ammoo injifachuu jaraa keessatti illee yeroo injifatanillee wanni jarri godhan waan namatti tolu waan amantaan keenya jaallatulleedha. Halaabaan jarri wal qabatanillee halaabaa gaariidha. Kanaaf hedduu gammannee egaa ummanni sunniin ummanni gara Awurooppaa kunniin baay'ee takka waa'ee taphaa kanarratti biyyuma kanatti illee aaranii biyyuma kanaa waa hedduu jechaa turanii maaliif akka barbaadaniif waan barbaadanii goone waa hedduu galchuu barbaadanii dhugaatii galchuu barbaadanii akka barbaadanitti kan seera guutanii kan fuudhiniin illee namoota biraa waliin akka barbaadan ta'uu barbaadanii bakka sanatti bakka taphaatti akka barbaadan dhuguu barbaadanii waan hin jaallatamne waan dhaga'uun illee namatti hin tolle ilaaluufis illee namatti hin tolle namni saali lamaa wal fuudhuu yookaan dhiirri wal fuudhuu yookaan dubara warroonni akkasii yookaan warroonni alaabaa akkasii qabatan as keessa seenuuf yaalanii hin milkoofne hin danda'amne mootummaan biyya kanaa waan dideef kanaaf egaa jarri ilaalchi jarri arabootaaf qaban qaxarii qofaaf ilaalcha badaa qabu yookaan jibbiisa qabu osoo hin taane araboota guutuu jarri tokkumatti ilaalu kanumaa jechayyuu nuti uummanni musliimaa bira dhaabbachuu qabna. Jarri kun qaxarii deeggarra yookaan qaxarii hojiin mootummaa biyya kanaa namaa ta'e taanaan kasuudiillee aga ta'e namaaf ta'a. Nu miidhuun jaraa nu dhiibuun jaraa rakkoo biyya Suudii nurraan ga'an haa beeknu malee gama kanaan namatti tola. Kana caala tarii fuulduratti namatti toluutu mala. Kana booda taphni kun suusii natti ta'a jedhee sodaachuu jiraa jiban akka har'aa kan yoo ta'e jechuudha. Kanaaf baay'ee gammannee turre ammallee inshaallah gammachuun keenyatti fufa biyyi keenyallee biyya waan akkasiitiin guddattu biyya waan akkasiitiin dorgomtee dura buutu rabbiin nuuf taasisu jajjabaadhaa chaanaala kiyya kan subscribe like gochuudhaan akka nama bira ga'u naaf taasisa.